Kristanii lafaraa waa'ee dubbatanii umurii isaanii guutuu siisuun danda'anii. Oo ati wanta duul gadi kanaa kan ijaan argamu hundumaa inni kun yoo buute inni sun ni irrata. Kinchu. Ashamaa akkam jirtu daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya bakka jirtanitti nagaan keenya isiniif haa ta'u. Kun sagantaa kichuuti. Sagantaan kichuu sanbata xiqqaa sa'aatii 5:40 irraa hanga sa'aatii 6tti. Akkasumas immoo irra deebiidhaan kamisa galgala sa'aatii 12:40 irraa hanga sa'aatii 1tti karaa foddaa televezyiinii FIB kan isiniif darbudha. Egaan har'a immoo jala bultii ayyaana du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoosiin sababeeffannee as magaalaa Buraayyuutti daa'imman qaqqaxalee kana wajjin mana isaaniitti ayyaana kana jala bultii isaa kabajuudhaaf asitti argamna. Akkasumas immoo keessummaa kan biraas of bukkeedhaa qabna. Keessummaan keenya har'aa faarfataa Gammachuu Alamaayyoof akkasumas muuziqeessaan Tulii Geetaachooti. Isaan lamaanis wajjinis yeroo faarfannaa hin qabaanna. Mee daa'imman qaqqaxalee har'aa keessummaa kichuu ta'an kana wajjin wal barra. Maqaan keenyudhaati. Simboonii. Atoo? Simboo. Isin waliif maaloodha? Waliif maaloodha? Obbolaa. Lakkuun moo miti? Lakkuu jechuun maal jechuudha? Lakkuu jechuun maal jechuudha? Lakkuun jechuun obbolaa ofii jechuudha. Obbolaa ofii jechuudha. Obbolaa ofii jechuudha? Lakkuu jechuun obbolaa ofii jechuudha. Isin keessaa eenyutu hangafa? Amma hangafta? Amma hangafta? Isheen hangafa. Ishee hangafta? Yeroo ammamii hangafta? Waggaa meeqa hangafta ishee? Waggaa tokko. Waggaa tokko hangafta? Lakkuudha garuu. Mana keessatti maqaa kan biraan qabdanii maqaa isin waaman? Qabdu? Kan keenyudha? Qacoo. Kan keeyo? Boffee. Qacoo fi boffee. Qacoo hiika isaa beektu garuu? Qacoo jechuun maal jechuudha? Qacanee. Qalloo jechuudha? Lakki qacanee. Qacanee. Boffee jechuudha? Boffeen. Sodaatanii natti. Maal jechuudha? Bofa. Isinme kan abbee keessaniiti moo kan harmee keessaniiti? Kan abbee keessaniiti. Kan lamaa isaanii. Isin keessaa barumsa eenyu caalaa danda'a? Kan caalaa danda'amu eenyudha? Kutaa meeqa barattu? Keejii 3. Keejii tuuttatti meeqaffaa baate? Meeqaffaa baate? Sadaffaa. Atoo? Isheen afaffaa baate. Maatii keessan keessaa mee? Hangafa qabdu isin? Maatii keenya keessaa? Qabdu? Eenyudha maqaan ishee? Ifnaanii. Ifnaanii walirra gortanii reebdu jedhan? Dhugumadha? Maaliif? Maaf reebdu? Ani utuun barreessu dhuftee irsaas naan jetti na rakkisti. Gaafa isheen na rakkistu fidi bakka gaafa hin jedhuuni na darbatti. Achaan booda immoo irsaasii koo lafatti gatti. Achaan booda immoo isheedhaan irsaasii jettiin. Achi dabarte immoo?
Achaan booda immoo itti laatti. Okay. Siiti gaafa isheen jettuuni amma ishee sin darbatti. Seesin darbatti. Lafatti darbatti. Jala darbatti. Achaan booda immoo rukunnaan achaan booda immoo hin iyyiti. Lafa taatanii ol darbatu? Amma seen iyyitutti. Amma isheen iyyitutti. Qo'achi mormii jira. Amma isheen boossutti. Amma seen bossutti. Bossutanii ennaan amma seen iyyitutti hin eddanne? Ati maal gargaarta gaafa reebdan maal gargaartate? Maal gargaarta? Narraa dhawwiiti. Narraa dhawwiiti. Seensirraa dhawwite? Rukutta ofiiseetiin. Rukutta ofiiseetiin. Rukutti. Garuu waan akkasii gaariidha nama lama ta'anii nama tokko reebuun gaariidha. Gaarii miti bine? Maal gootu reese? Maaliif akkas gootu? Yaarii. Obboleetti keessa waan ta'eef reebinaa kana booddee. Gaafa see waa sin gaafattu itti maati ittiin fayyadamaa jirraa jedhaani. Akkas fayyamti? Eeyyee. Gosa nyaataa keessaa maal jaallattu? Gosa nyaataa waan nyaatamu maal jaallattu? Firfirii. Itti firfirii jaallattu? Simboona? Maal firfirii? Firfirii ma jaallattu? Maaluma jibbitu? Maal jibbitu? Misira duudaa. Simba maal jibbita? Maal jibbita? Waan tokkoyyuu. Waan tokko hin jibbitu? Misira duudaa irratti akkamate? Nyaata. Nyaata? Maaf jibbita ree? Ati maaf jibbita ree? Maqaan keessan garuu harkaa badeera. Simbooneedha. Simboonsi? Atoo? Simboonee. Simboonee. Mee isin lamaan gaafa guddattan maal ta'uu barbaaddu? Paayileetii. Paayileetii. Atis moo? Maaliif barbaadan paayileetii ta'uu? Xiyyaara oofuudhaaf. Xiyyaara oofuudhaaf. Xiyyaara oofuu. Mee gaafa ayyaanaa maal faas ni godhama isiniif? Gaafa ayyaanaa. Faandishaa. 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 Faandishaaf daabboo garbuu. Garuu uffati faas ni bitame hin beeku? Uffati. Beeka. Gaafa uffati isin bitamu maaltu nutti dhaga'ama? Gammachuu. Atoo simboo? Atoo? Ammoo. Achi amma dura akkam goone beektu nun gaafa uffata ayyaanatti nu bitani halkan faa kaanee uffannaan amma gaafa ayyaanni ga'utti halkan faa kaanee uffanna akkas faan gootus. Lakki. Eeyyee lakki. Gaafan halkan nu bitamu halkan fuunee ofirratti ilaallee deebisnee immoo keenya achaan booda immoo nyaata keenya nyaannee dhannee rafna. Gaafa sana jechuudha. Amma gaafa ayyaanni ga'utti immoo fuutanii uffatanii galgala. Galgala uffannasee tokko bitti. Suma si'a tokkodha. Amma gaafa ayyaanni ga'utti. Daawwattoota keenya jala bultii ayyaana yaadannoo du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin kabajuu irrattidha kan argamnu. Egaa isinis mana keessan teessanii jala bultii kanaa waan qopheeffatan nyaachaa dhugaa bashannanaa gammadaa akka isin hordofaa jirtan abdii qabna. Sagantaan keenya ammayyuu akkuma itti fufetti jira nu wajjiniin tura. Daawwattoota keenya keessummoota sobbiraa qabna isaanii wajjinis gidduutti haasofna. Maamme bagaa ayyaana du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos jala bultii isaatiin si ga'e. Isinillee baga geessanii kiristaanonni hundumtinuu baga ayyaana guddaa kanaan nu ga'ee jechuun barbaada. Meegaa ergamaa waa'ee ayyaana wajjin wal qabsiisnee waa'ee uffataa isaanii gaafadheen ture. Mee maaltu si mudatee beekasi yeroo xiqqoo turte yeroo daa'ima turte uffata ayyaanaafaa si bitamee nama ofii kootii waan hin godhuun qaba. Mee akkam goota turteetti dur? Kuni mudannoon kun nama baay'ee bukkee jira jedhee yaada. Anis akka tasaatee lakkuu ta'e dhaladhe garuu waliin fakkaannu obboleessa lakkuu qabaanis. Mudannoon kaafa ayyaanaa kuni ji'a 3 eegee beekaan ayyaana uffata bitadhe. Abbaa keenyatu caammaa qodaa nuu bitanii surrees hunduma isaa nuu bitan. Ayyaanaaf ganaa isaan ayyaanaaf nuu binne akkasumatti nuu bitan isaan. Ayyaanichi ji'a arfaffaa gaafa 29 natti fakkaata ayyaana dhalachuu. Ji'a lamaffaa keessa nuu bitanii
Gara ji'a lamaaf guyyaa 20 wayiin taa'ee eegee beektaa ayyaana. Cirma uffanne amma guyyaa sanatti. Inni uffanne jechuun maal egaa halkan fa'aa akkuma ijoollee gaafachaa turte jiranni. Dhostee ofirratti ilaalta akka caammaa ilaalta akka maal ilaalta qaba garuu mudannoo isaa. Sabun xuraa fa'aattee sireerra fa'aatti hin deemta. Sireerra maal? Sarara deemta malee lafa hin hojjetu. Ofii lafa bultee sireerra busheeta malee. Mudannoon kun iddoo hundumaa jira yeroo ijoollummaatti. Tole haa ta'u. Amma kanaatti miti garuu ankuma maal ture beektaa ofiin deemnee bitannu badaa nuyi. Nu bitanii ma dhufu mana. Tilmaamaan nu bitanii dhufu. Yoo ta'u Yoo ta'u baate immoo itti guddatta. itti guddatta si guyyaa tokkotu bitanii dhufan galgala bitamee dhufee borudha ayyaanisa. Caammaa naa bitamee dhufee bakka sarpiraayizii mateenee gaaraan gaa sirriitti jechuun ayyaana waan ta'eef ijoolleen immoo hundumaa ollaatu hundumatu bibbitata waan ta'eef anis kaachuun qabadhe sana booda fidanii galgala fidanii gaafa sa'aatii 3 keessa kaadhu laalanii miilli wasitti lixuridhe. Baay'eema. Inuma lixuridhe na qabe baay'eema. Sana booda kee waan tokko hin jenne bakka borga nama deebisee dhattee fudhattaadhaan. Borommoo cufaadha ayyaana waan ta'eef hin jiru waan tokko gochuu hin dandeenye guyyaa 3 booda deebi'e. Caamicha jechuudha. Ayyaana akkasumatti baate. Ayyaana akkasumatti baase. Manuma keessan oole. Amma akka ammaa kana miti yeroo kan keenya uffata si caammaa si tilmaamumaan si bitanii galu. Yoo sitti guddate rakkoon qabu uffadhu itti guddatta siin jedhu. Jabeessitee hidhattee deemte. Yoo xiqqaate immoo bulee jijjiirama ayyaana akkasumatti baate. Simbo. Ageessanitti ni waan isaan jira. Nuti akkas gochaa guddannedha. Halkan gaafa uffatee nu bitamee dhufu ayyaanni gaafa gahuuf jedhu torbee tokko gaafa hafu uffatee nu bitama. Torban guutuu halkan uffannee ofitti baasnee halkan uffannee ofitti baasnee. Isin akkas hin gootanii? Hin goote. Jiru waan akkasii. Gaaffii tokkoon si gaafadha. Nama moo eenyu tuume? Waaqa. Waaqa. Waaqa tuume? Waaqa moo eenyu tuume? Waaqa eenyu tuume? Maariyaam. Maariyaam tuume. Waaqa moo Maariyaam tuume? Yesuusin eenyu tajjeese? Eenyu tajjeese Yesuusin? Seexan. Seetan. Qacoo faarfattoota afaan Oromoo keessaa eenyuun baay'ee jaallatta? Faarfattoota afaan Oromoo keessaa eenyuun jaallatta faarfattoota? Faarfattoota hundumas keessaa immoo nuti sanbannoo. Nuti sanbannoo. Yeroo abbaan nuti sanbannoo jedhanii faarfatu eenyu? Maqaansaa. Maqaansaa Boffee ta'uu hin hin jaallatta? beeku. Beektu maqaansaa? Boffee ta'uu hin jaallatta? Immoo waaqo. Faarfannaa baay'ee jaallattu kun faarfadhu. Siin fedhaa. Jedhame faarfannaa. Wanta duul gadi kana kan ijaan argamu hundumaa inni kun yoo buute inni sun ni irrata ilaalee argeeranii qixaa hundumaanii mogolee nama busaa abdiin buturanii anaan garuu dana ceesisee gara kee na yaachisa nagaa kootu achi keessa ambiyye. Iftanii lafaraa waa'ee kee dubbatanii umurii isaanii guutuu siisuun danda'anii. Oo ati guddaa Yesuus ati guddaa. Oo ati guddaa Yesuus ati guddaa. Daawwattoota keenya sagantaan keenya ammayyuu akkuma tufetti jira.
Egaa kan kabajaa jirru jala bultii yaadannoo ayyaana du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Isinis mana keessan teessanii sagantaa kana kabajaa ayyaaneffachaa wajjin akka jirtan abdii qabna. Mee amma immoo faarfataa of gidduudhaa qabna. Isaa wajjiniin al tokko faarfannaa tokko faarfannee walitti deebinaan wajjiniin tura. Galanni kosifi fayyisaa lubbuu koo eenyuun akka keetti kan baatu ba'aa koo faarfannaan kosifi fayyisaa lubbuu koo eenyuun akka keetti kan baatu ba'aa koo jaalalli koo teessoo kirraa gasi buusee akka nama jallaatti fannootti si rarraasee anaaf wanta tinaa taatee qooda koo fannootti rarraatee anaaf wanta tinaa gootee qooda koo fannootti rarraatee ani bu'aa dhiiga keetii dhiigni kee lola'ee jireenyaa na laatee ani bu'aa dafka keetii dafki kee coccobee jireenyaa na laatee kanaaf yeroo hundumaa faarfannaan koo isuma kan kee kanaa yoo maal jedhee narraa dhumaa kanaaf yeroo hundumaa jajannaan koo isuma kan kee kanaa yoo maal jedhee narraa dhumaa ani bu'aa dhiiga keetii dhiigni kee lola'ee jireenyaa na laatee ani bu'aa dafka keetii dafka kee coccobee lubbuun koo boqottee kanaaf yeroo hundumaa faarfannaan koo isuma kan kee kanaa yoo maal jedhee narraa dhumaa kanaaf yeroo hundumaa jajannaan koo isuma kan kee kanaa yoo maal jedhee narraa dhumaa. Isin keessaa ittoo hojjechuu eenyu danda'a? Ana. Dhugaa maal dandeessa? Maal hojjechuu dandeessa? Waxii, firfirii, Firfirii hojjechuu dandeessa? Akkamitti hanqaaqus. Dhugaa mee hanqaaquu akkamitti hojjetamu nutti himi? Hanqaaquu akkamitti hojjetama? Dura zayitii itti naqxaa. Zayitii itti naqxaa. Achaan booda qodaa bulbuleessitaa. Achaan booda immoo itti naqxaa. Achaan booda immoo inni jalaa gubannaanii maankiyaadhaan ol galageessitaa. Achaan booda immoo daakuu keessaa nyaata. Ayyaana du'aa ka'uu gaafa waldaadhaa isinitti himanii akkamitti akka gooftaa Yesuus du'e isinitti himaniiru? Akkamitti du'e? Gooftaa Yesuus akkamitti du'e? Seexana ajjeese. Nu yaadda'ee akka hin duune barbaade ofii isaatiin immoo hin du'e. Ofii isaatiin hin du'e? Qaco bofe magaa keekiinis jira keekiin isin qopheessine
ayyaana kanaaf isas kaatanii nu murtu. Mee isa dura garuu nama baga ittiin singee jettan yoo qabaattan darabeedhaan nama barbaadanii baga ittiin singee jedhaani. Baga ittiin singee. Haa ta'u asuma nama ittiin jettan abaluu fa'aa yoo jechuu barbaadan maqaa nama dhooftanii jechuudha. Si. Thank you. Baga ittiin singeessis. Baga ittiin singee. Baga wajjin hin geenye. Boffeetoo. Jetteetta maatii keessaniinis jedhanii qaba baga ayyaana waggaa geessanii jedhani. Baga ayyaana waggaa geessan. Kabajamoo daawwattoota keenya ammayyuu sagantaan keenya akkuma tufetti jira. Egaa isinis mana keessan teessanii sagantaa kichuu kan daawwachaa jirtan daa'immanis namooti gurguddaanis ayyaana kanatti immoo mana keessanitti waan qopheeffattan jala bultii ayyaana kanaatiin bashannanaa nyaachaa dhugaan wajjin akka jirtan ammayyuu abdii qabna. Sagantaa keenya gara xumuraatti geessaa jirra. Isa dura garuu daa'imman keenya irraa keessummaa ta'anii mana isaanitti nu affeeranii ayyaana kana walii wajjin kabajaa jirru. Keekii nu muru. Dua keera mi Jesus, dua keera. 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 Awali chadike moera, daga galagalche moera. Arfi dua jamse moera, dua jamse moera. Awali chadike moera, daga galagalche moera. Arfi dua jamse moera, dua jamse moera. Dua keera mi Jesus, dua keera. 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 Awali chadike moera, daga galagalche moera. Arfi dua jamse moera, dua jamse moera. Awali chadike moera, daga galagalche moera. Arfi dua jamse moera, dua jamse moera. Moera mi Jesus moera, moera mi Jesus moera, moera mi Jesus moera, moera mi moera, moera mi Jesus moera, moera mi Jesus moera, moera mi Jesus moera, moera mi Jesus moera. Awali chadike moera, daga galagalche moera. Arfi dua jamse moera, dua awali chadike moera, daga galagalche moera. Arfi dua jamse moera, dua jamse moera. Moera mi Jesus moera, 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 moera mi Jesus moera. Awali chadike moera, daga galagalche moera. Arfi dua jamse moera,
humna du'a jalmeera awwaalicha dhiige moo'eera nagaa galagalche moo'eera arfi du'a cabse moo'eera humna du'a cabse moo'eera du'a keera mi Yesuus du'a keera du'a keera mi Yesuus du'a keera du'a keera mi Yesuus du'a keera du'a keera mi Yesuus Dua kera mi Jesus, dua kera mi Jesus, dua kera mi Jesus, dua kera mi Jesus, dua kera awwal chadike moera naga galagalche moera arfi dua jabse moera umna dua jabse awwal chadike moera naga galagalche moera arfi dua jabse moera awwal chadike naga galagalche arfi dua jabse oh awwal chadike naga galagalche arfi dua jabse moera umna dua jabse moera Egaan kabajamoo daawwattoota keenya ayyaana du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos jala bultisaa sababeeffachuudhaan as mana maatii Simbooneefaatti sagantaan qopheeffannee kan hagammaa kanatti turedha. Egaa guyyaa har'aa immoo akkasitiin babbareennee fuula keessan dura akka teenyuuf uffata aadaa bareedaa kana kan nuuf dhiyeessite Obsii Dizaayini mana uffata aadaa Obsee guddaa galateeffannaa naannoo Guulallee marfata konkolaataa Raas Haayiluu fuulduratti argamu uffata gaggaarii yoo barbaadan guyyaa cidhaaf ayyaana keessaniif isaan biraa argachuu dandeessu. Nu daawwachaa nu wajjin turuu keessaniif guddaa galatoomaa. Ayyaanni kun ayyaana nagaa, ayyaana milkii, ayyaana gammachuu isiniif haa ta'u. Sagantaa kichuu kan torban dhufuutiin hanga walitti deebinutti nagaatti.